Kanuma waliin wanni kun maaf ta'e jedhanii namoota adda addaa irratti maaf hin dubbanneedha. Basically miidiyaa mootummaa dhufu karaa kanaan furmaanni dhufu kan jedhu miidiyaa OBN dabalatee raadiyoo adda addaa kan mootummaa dabalatee clearly kana kaa'eera. Sana qofaa miti namoota taayitarra jiran kana arguu danda'es karaan kun boolla keessa hin baane keessa isin galcha. Sababni isaa immoo jedheetan sababa adda addaatiin fakkeenya biyya adda addaa irratti dhalate kaaseetan ibsuudhaaf, gorsuudhaaf, itti mul'isuudhaaf yaalii godheera. Kana qofatu hin ta'in rakkinni kun otoo hin dhufinis karaan amma deemaa jiru kun sirrii miti. Isin hawaasa tokkoof dhaabbanna jettanii yoo kaatanu wal dhabuun interestiin ejjennoodhaan fedhiidhaan waan akka kanaa wal dhabuun ni jira. Garuu gidduutti hawaasa miidhama. Waliin ta'aatii mari'adhaa. Humnicha ministeeraa dabalate beellama qabadheetan waggaa hadhaa sa'aatii tokkoof walakkaa kan ta'u karaa kanaan deemuun sirrii miti. Dubbiin kun garantaane deemaara kan jedhu clear saayiniin clear ta'ee ture. Mallattoo mul'atu jira ture jechuudha. Wanni kun isinirraan eegamu hawaasa gidduu keessan jira. Uummanni waa hedduu eega. Kanaaf waan kana hiikuudhaaf akkana hojjechuu qabdu. Lammaaf Prime Minister dabalatee jara Jawaariif namoota kaan dabalatee akka biyyaattis wanni jiru kun maal inni sababni isaa wanni nu hin beekne jiraate clear nu godha. Garuu akka ilaalcha keenyaatti sirriirra hin jirtan. Sirriirra jiraachuu dhabuun isaa hojii mul'atuun waan ta'aa jiru. Gara kanaanis miidiyaa irratti wanni dubbatamu, gara kanaanis mootummaadhaan wanni deemaa jiru yoo karaa nagaatiin waliin mari'atanii hin hiikne karaa biraatiin hiikuudhaaf yaalama jechuudha. Karaa biraatiin hiikuudhaaf yaaluu jechuun immoo biyyattii keessa rakkina fidaa kan jedhu anaaf clear ture. Kanarraa kan ka'e wanni kun maal hojjaa kan jedhu yaalii godhaan ture akka nama tokkotti haala kanatti wayyuu walitti keenya Jawaariin biras dhaqee dubbiin kun mariidhaan hiikamuu qaba. Akka nama tokkotti nam beeka. Akka jarri waliin mari'atanis akka jarri waliin ta'anis Jawaaris yoo hojjate yeroo 5 waliin teenyee mari'annee walii hin galleenaan jedheera dhuma irratti jechuudha yeroo dhuma isaa argu. So sana jechuun maal jechuudha siyaasa keessatti ija siyaasaatiin amma ija amantaatiin miti. Ija siyaasaatiin yoo ilaalte namoonni siyaasa keessa jiran yoo walii hin galle walii galuu qofaa miti. Walii galuu dhabuudhaan wal bira deemuun karaan danda'amu jira. Karaan immoo hin dandeenyu jedhanii gaafa amanan walitti deeman maqaa wal balleessuurraa mana hidhaa darbuurraa wal komachuurraa mormitoota haa ta'u mootummaa haa ta'u seenaa keessatti wanni dabarfate uummanni hundinuu garee siyaasaati. Waan uummatatti hime beeka malee clearly waan jarri itti jiranuuf waan waliin qabanu ifaan ifatti hin beeku. Gidduutti garuu uummatatu miidhama. Uummanni kun yeroo dheeraa qabsaa'eera miidhameera uummata kanaaf yaalii godhan. Egaa jarri kun hidhamanis akka Itoophiyaatti rakkinni kun haala kanaan eessa nu geessamee dhaabbata ilaala. Isin rakkanneeti akkana taaneeti jedhanii excuse adda addaa wanni ka'u jira. Haa ta'u akka rakkattan garuu eessa nu geessa wanni kun akka siyaasaatti eessa nu geessa. Maaliin kana keessaa baana kan jedhu dhaabbata ilaalaa kan jedhu namootaan arguu danda'u muummicha ministeeraan ala namootaan arguu danda'e egaa wanni kun ta'e hedduu jira. Rakkinni kun akka biyyaattis rakkina hedduu jira. Walii galanii wal bira dhaabbatanii rakkina Itoophiyaa hiikuun waggaa dheeraa fudhata. Rakkina bara hedduu wal keessatti tuulamaa kuufamaa dhufetu jira. Wal dhabanii walitti duulanii walitti bobba'anii wal arrabsanii uummata walitti dammaqsanii deemnaan ittuu uummatatu gidduudhaa dhabaa kan jedhu kana ifaan ifatti hubachiisuudhaaf yaalii godheera. Kun immoo namoonni hundinuu fakkeenyaaf gaafa mana hidhaa ture publicly warra dubbatu jira. Gara biraatiin jaarsummaa jedhee kan deemu jira. Gara biraatiin dubbachuu qofaa miti mootummaa kana harka micciirree dirqisiifnee riifoormii finnaa jedhee yookaan buufnaa jedhee kan deemu jira. Namni rakkina tokko karaa adda addaatiin hiika jedhee akka ilaalcha isaatti akka isaa galeen akka wanni kun furmaata argata jedhaan deema. Anis furmaata argachuu danda'a jedhee karaan amaneen hamman danda'u yaalii godheera. Dhuguma akka namoonni kaan yeroo hunda miidiyaatti gabbahanii dubbatan gadi bahee dubbachuun waan na rakkisu qaba.
Maaliifi gara biraatiin rakkina kana yoo hin danda'e hiika jedhee yeroon socho'u keessatti dubbachuu rakkina qabu. Feesbuukitti barreessuu haa ta'u maal haa ta'u garuu rakkina hin hiikaayiidha. Amma wanni nu barbaadaa jiru rakkina biyyaa hiikuudha. Waan hanqate yookaan bakka keessa seenne keessa hawaasa baasuudha. Kanaaf yaaliin adda addaa gara biraatiin godhaa ture. Kana ifatti bahee wannan hin dubbanne. Har'as kan dubbachuu hin dandeenye, ergasiis kan dubbachuu hin dandeenye wanni akka kana jira. Kanarraa kan ka'e namni kana hin hubanne maaf wanni kun ta'e maaf isin bakka isin eegnetti isin dhabne jedhee kompleenii yookaan komiin qabaachuu danda'a. Kanarratti dhuguma bakka anaa qaban irraa ka'anii sadarkaa yookaan kabaja jarri qaban irraa ka'anii waan akkasii maaf ta'e jedhanii yaadanii kana yaaduun jaraarratti komii hin qabu. Garuu jeneraalii hundi keenya iyyuu booksii tokko keessatti saaxina tokko keessatti karaa tokko irratti dhaabbachuun nurraa hin eegama jedhee waan ani yaanneef karaa ani immoo furmaata qaba jedhuun yaalaan ture jechuudha. Deebiin an qabu kana. Hedduu galatoomii Ustaaz. Hedduu galatoomii Ustaaz. Amma kan dhumaa qofa si gaafadhee sagantaa keenya